Amma afaan waan birootiif sitti hinu ala bahee birrii baasee bitee fi no wallahi hin godhatta yoo kan filannoon kee bareeda. Sitti naaf ni dheedhe. Gisee bitu silaaseen argisiisa. Natti hin tolle akkasii tokko jedha. Kunis kan hidhatanii hin qaba. Keeti amma wallahi kun haarawa yoo si mallee sirraan galaale. Mana cuftee deemtuudha. Baadda hin badda eela. Gibbii cuftee hin qabu mana qolloftamaa. Maa isheen ta'e taasisu keessa jirti maa baata? Matta. Kennu. Si dubbatu. Maal dubbata? Amma dhagaye. Waa kennaa wissii qaba sabiraayizii. Walla dhuguma. Maali? Kennaa sabiraayizii qaba. Tasgabbaa guyyaa meeqa huccuu kanaan jirtu huccuu an sitti kennee diratuu diddeemi. Amma haaraa sii bitee dhufe. Dura dureen huccuu namni dirate akkamitti baadha? Haaraa bitee sii fide. Ati hima. Fudhattan ala. Haroo naa bittee? Nuna walla dhuguma soba sun ta'e. Waa'ee uffata dhabee. Innaa hordoftoota hojjettoota kiyya gizee maraa boochisaa amma tasgabbooftee jirti xiqqoo. Anillee sharrii itti yaadeeti miti. Isimatu dadhabsiise. Ammaaf garuu kennaa addaa qaba. Mana itti cufee deeme. Gibbii itti cufee deemee waa bitee fi dhufe. Si har'a guyyaa meeqaffaadha huccuu kanaan jirti. Kana baafattee qayyaratta. Waan asiidha. Maali? Hin barbaadu ani galuu barbaadu. Haarawa. Beekee barkoon waa'ee huccuu dhabee naa bitti haareen qabaami mana keessa. Waan asii bitee fudhatu. Amma dirgii jechuun maa barbaachisa jaaltu dhugaa rabbi amma walii akkatti yaadee abboonni alaa afaan nagaa si taasaa jira. Uummanni illee natti aaree jira. Yoo ati boottu kana uumamuu asii tumeessi cafaqee onnoo jiru. Ani hin tumne ofumaa bootti. Maaliif illi kiisii boochisaa jira. Kana waan ta'eef amma dhiisee jira tasgabbaa'ee jira. Barri natti artanii dhiifama naa godha. Ammaaf garuu ani. Maal dhiifama si godha irratti sirrii jirtaa siin jedhaarani bara. Bareedarra jirtaa siin jedhaa. Si maal akka sirriin jira? Miti. Na. Haa ta'u Wallahi si ka sirriin jira? namaaf hin jiraaddoon. Waama jennaan. Ati immoo waan biroo taatee osoo hin ta'in morka tokko si godhe jedhu. Ammaaf ani waan birootiif sitti hinu ala bahee birrii baasee waa sii bitee dhufee jira waan ani bitee sii fide narraa fudhatta. Uffata bitee faa jedhanii fi viidiyoo raabda. Haa jedhanii fi miti. Yoo barbaade viidiyoo hin dhiisu. Wallaa jedhanii fi miti dhugumaan sii bite. Dhagee. Shannaa ta'eera kun hojii kanumaan ta'a. Garuu immoo an daa'imti kiyya bira deemuu barbaada. Hagayoo akka ta'etti. Buni illee daa'imni na daraartee daa'ima kiyyaa wajjii edhaarti isiin illee waan irra jirtu hin beekta. Jaarsa wajjin ofiiyyuu wal lola qabdi. Mananteettu namatti dhiistee biraa baati isiin illee gizee viidiyoo waraab. Daa'imtuun waan irra jirtu ati hin beektu ani hin beeku. Buni immoo sararataa teeti miti gizee hunda daa'ima kan kee qabdee teettuuf. Haa fiddee dhuftu. Eessa fiddee dhuftu? Naa dhaqee fuudha maaliif isin fiddee dhufte eessa beekti bakka hin jiru hin beektu. Amma kasaniitti darbar yoo walii gale tokko lama jettee yoo waan an jedhe goote kara daa'imallee yookiin isiin ay dhufu yookiin ani daa'ima bira si geessu karaa kanaa itti kara. Amma tasgabbiidhaan halkan dheengaddaa akkasitti aaraa bultee itti ilaaltee amma tasgabbiidhaan immoo anaasirraa galuu jedhee waan tokko bitee siif fidee jira. Kunillee immoo kijiba kan taane ayilaala hordoftoota hojjettoota kiyya. Kamishee haaraa bitee fi no wallahi hin godhatta. Yoo kan filannoon kee bareeda. Sitti naaf ni dheedhe. Gisee bitu silaaseen argisiisa. Natti hin tolle akkasii tokko jedha. Kunis kan hidhatanii hin qaba. Keeti amma wallahi kun haarawa. Yoo ammas immoo maach wal fakkaata. Kunoo kanas bitee fi jira. Ani jechuun yoo nama isii miidhuuf yookiin dhara isitti yaadu osoo hin ta'in waan hundaa ta'ee fi ani akka duraanitti jireenyaa tasgabboofnee jiraannaa jedhaanii jira. Isin eeshi jedhaan jirtu ammas kuniif kun walirratti. Kunillee shaashidha. Isaanumaa bittee isaanumatti agarsiifadha. Na wallahi si bite. Ani hin barbaada uffata mukiyyatti galuu barbaada.
Hingalta kanallee qayyarallee ishii dirallu. Kanas gaafa mana galchisan qaba uffadhee gala maal godhamu uffadhe qamisha mana keessa uffatanii si jammar shiita maaliif naaf mana keessa uffatanii qamisha. Mana keessa fi siin binne shiita ati hedduu qabdaan qamisha waan si gammachiisu jedhee kana waan huddii bitama shiita osoo bite shiita birrii rakasa shiita naa bittaa jettaba. Shiita fi maal kunillee maara koo shiita lesii bita kana fudhadhu. Si jammara ta'u akka ani uffanne beektaa carqii sadii bittee fiddee. Kun amma qarshii 250. Maali? Tuno qarshii 500 walirratti kunis biyaansi kuma honga'u. Tanaan na shawwaddaan dhabeeti miti uffata kana caalu mana keessaa qaba. Wanni kana fiddee kanaan caaltu gowwoomsitu homtuu hin jiru. Birrii mataa akka haa ta'u na dhagaye ambar wanni na aarsu. Bakka an barbaadu jedhee beekati waan xiqqeessuun na shawwadinii siin jedhee beekan daa'imaa miti. Daa'ima ta karameellaatti kennanitti waan guddoo harkaa fuudhanii miti. Wanni tamma dura na goote ati na dubbattuun ati na keessa ol burqasii galee. Waan duraan na goote waan duraan narra raawwatte san irraanfattee har'a uffata sadii carqii sadii bitteetiin caaltuu gowwoomsitee caaltuu fiddee bistaa jechuudha. Maasirratti raawwa. Akkanuma amata meeqa mana kana keessa na hiita malee ni sabadan nagaan si wajjin jira. Maasirratti raawwa. Maasirratti raawwa. Hin beektaa ta'u. Anillee Nama nagaati ammaati. Nama nagaati ciraash uffata naa bittee naa fidaa jira abbaan manaa duraan eessa turte. Ni dhufti maan jedhin guyyaan tun. Baroonni darbee. Ilaa lubbuuti yana baasuutti ana abadan si wajjin nagaa walitti hin qabu. Nagaa si wayya. Takkan barbaadu nagaa. Maasi godhe mee dura himadhu ishee. Barbaadu nagaa si wajjin. Maasi godhe. Maaliif himamaa? Amma jechuun tun birrii 250. 250 anuu bitee qaba mana keessa. Eeshi. Kunoo. Namni hin beekne hin jiru. Ati waan fidee haa ta'u. 500 jettee waan caaltu sobdu hin jiru. Unkaan 500 miti kanaa olu 50 osoo bittee carqiin hin guyyoomsitu. Kamee qaba barbaadde? Laal anna laale. Kamee qaba barbaadde? Kawaraani dagatee kawaraan dagannee jedhan. Ani ni irraanfattee. Maal? Si galee? Waan irraanfatteef maal jettaan inni maal si godhe mi'a maal si godhe irra deebisee waan isitti qaramu jiru. Alif baa jedhee sin qaraasisu ala. Amma si godhe hin jedhe. Maal si godhe? Sibar. Bakka nan qaayisanii carqee tantee fudhadhu achi Ani illee baryoo akkasii ani waan ati na goote waa hedduu jira nyaasa ofii malee. Ani ammoo waan darbe hunda dhiifneetiin jireenya keenya akka haarawaatti jiraannaa akka duraanitti wajjin deebinee daa'imti jallee deebifnee. akkasumii. Akkas jiraannaa sin jaa Osoo lammaffaa deebitee dhalattee mitaara. Lammatuma akkuma duraanitti gana dhalattee deebitee ansi hojii walitti hin deebi'u. Maal amma deebitee wanna hojii jiraataa? Deebi'ee biree deebi'ee nagaa jiraataa hartaa. Ka dirqii kana. Dirqiin na teessifte malee jaaladheeti miti okkoo jaaladhee gaafan taa'e na agarta. Koo kama dirqii kana jiraataa harta. Kanarra immoo ka jaalalaatti hoo deebinu. Miti. Walaa dhugaan si gaafataa ka jaalalaatti. Ufumaa rakkoo firaan gaa Warri duraan jala jirta. Viidiyoo kan kee viidiyoo hedduu waraaban viidiyoo isii kan nama dabbaru kana gadhiisuu dhiisete malee. Kan dura gadhiise kun lashiidha. Viidiyoon isii viidiyoo akka isiin godhattu hagammaa ani wanni yaa'anii ammallee immoo Gadhii siree sanillee maan nagalchan namaaf jiraadhaan. kennama yaa'anii. Uffanni waa ta'e hin jenne an nama uffatan gowwoomsituu misiin jedheen wanna gowwoomsuuf dhufteef hin jiru. Tanuma duraan bitaa fi turte san isima bira deemu. Isima kennu. Simraam. An dhaban qabu. Kumbarsi kasee banaan. Dhabu uffatan qabu. Kasimraan isii disi. Kalaa sababa bittee naa bitteemi galatoo naa bituu keetiif. Hin fudhattu manara. Hin barbaadu wayi. Wallahi. Dhabeetimi dhabu uffatan qabu dhabee sin kadhan osoo dhabeeyyuu awwaalti kadhadhu gana waa sin gaafadhu irra deebi'e. Gizee harrakkadhee waa takka hin qabne sanuu na dheessite. Sin gargaara. Maal jeesi Na gargaarte. Maan na gargaarte. maal rakkatti Maan na gargaarte. maal rakkatti Waan rakkadhee nabbii ka dirqama immoo sirriitti himuun qabu. takka rakkina wayitu hin jiru. Quufa malee rakkina takka rakkatti hin Baga jiru. quufe. Quufaas yoo ta'e sin Hayyama qabdaa qalooti. Waa si godhan namtichatu waa sitti dalagee maka. waan fedhe natti haa dalagu bakka. Maal taatare? Sana naa miti sii malee. Afaan nagaatiin deemeetiin huccuu mana hin jiru hin diradhu jetteemi gabbee uffata biroo bitee sii fidee sii kenne birrii takkaa miti inshaallah na xaayuu asii fiduun woon irraa fudhattee deerattee afaan nagaatiin ammallee immoo akka haadha daa'ima keetitti illee deebi'aan jirre illee kan godhaa Bakka daa'ima tiyyatti na deebiftu na deebisi na deebisuu baannaan kunoo. Haala kanam. Akkuma jiru jira hin nyaaddu sin dhugus bakka gaafa guyyaan kiyya ga'e gaafa guyyaan kiyya har'a duutaa yoo jiraatte har'aas gachiisee haaduu yoo barbaade mana kee keessa. nyaata yoo kaameraa argite diddamalee yookaan immoo nyaata. Eenyuun? Atu Maal maal nyaata? kijibummaa barbaada. Nyaata maaltu jira sijjammara mana kana keessa? Eenyu nyaata seeraa godha? Seeraatu Maaliif godha waan? ganama rigaate godhata. Ani Nama si dhorga jira. Waa hunda bara alaa si fidee dhufta. Kaatee godhata. nyaata tokko garaa namni kamuu nyaatatu nyaatta beelofnaan. Guyyaa sadii ol beelanteettu yoo sooman inni. Maarree maa akkas jettare. Akka nama nyaanni maa jettare. Siidhi isa nyaataas yoo taate. Amma yaa kee afaan nagaa si taasaa jira. Koottas Afaan gabbaayee. nagaa nutti naasan. Koottas gabbaayee uffata narraa fudhadhu. Qamisha wallaa kun hin bareedan. Ena yoo siin ta'in sii qayyara.
Namni ka shaniin quubsin shantamni hin quubsu jedha. Kun kumaaf dhibba shan jette. Mee gammata warroonni kumaaf dhibba shan jettan. Bifa gaararraa bitte sana bifa gaararraa. Kuni waan natti toleef. Sitti tole. Sitti tolaan atummaan uffadha iyyaa. Hin barbaadu waan. Ati osoo kabaja qabaattee ilmoon namaa waan feete osoo kennite. Ani naatee jedheetiin yoo uuma fedhe burcuqqoo mataan si kenni fudhatuu qabda. Naaf siin jedhee beeksitu nama akkasiitii misitu galata nama hin beekne. Ana na galateeffatuuf dirqama narra jiru raawwataa jira jaartii tiyya. Maantu haa dirqamsa irra jiru duraan maal akkasii. Galataafi. Duraan si nuufeen kun kana eenyu si biti. Sinnaa bitamii. Alla. Lakkisii sirriin jirtu analii nama rabbadaa nan godhina sirratti. Ani immoo alatti uummata kiyyaa sinillee waan na beeku. Silaa kaameraa fuulduratti hin fakkeessita saniifuu nama gaarii ta'aa firta. Fakkeessu miti viidiyoon alatti wallaahi seeraan kadhataa jira. Viidiyoo irratti akka isin asirra ilaaltan kanaaf isiin nama asirratti nama gaarii fakkaatti mi viidiyoon alatti waan isiin haasoftu arrabni isiitu mumiti ka isii qaxaqqata. Arrabaan gadi calleessu. Ammas immoo ulaa itti cufee deemee manaa bahee. Kana ofiin hudhii hodhu. Inni hodhuti ofiin hudhii yoo waan gootu wallaatte. Natti dhiigin kana booda. Waan isaaniitti illee haasoftu hin jiru. Waan isaan naa godhan hin jiru. Waan isaan naa dabalan hin jiru. Waan isaan narraa hir'isan hin jiru. Argitan kun. Viidiyoo waraabdee dhiiftee waan nagalchuu jiru. Argita. Amma jechuun akkana jiru. Ofiin hudhii dheebee waan ofiin hudhii kaati. Hundaa'uun nagalaggalti osoo fuute. Maal goota hin du'aa osoo na eedu akkanumatti na. Ilmaan meeqa sirraa jalatti jibbite mana kana keessa si'e. Narraa hortaa. Kana dhaabattee abittaan maal irratti si fakkaate. Amma na dhagaya macarasha. Masmara diimaa yaani macarasha. Tolaan si kadhadhee lolaan si kadhadhee si dadhabee. Mana kanaan achi galu walaan waliin mee mannu nutti hin ta'edhe. Kasanii dhiisi ka kanaan maal godhame abbaa fedhe yoo barbaade simraan illee kennu hubattuu malee abbaa fedhe illee kennu ka uffata sin rakkisu. Ati amma ishee amala ishee na dhagaye ana yoo akkana godhattu anuma hammeessaa deemtu malee waan si laafaa deemu si. Wallaahi dhuguma haala kiyyarraa amala kiyya sitti hima yoo ati natti jalataa deemtu an daran an kasira hamaati sitti jalataa deemu. Yoo tasgabboofte ajaja kiyya guutuu. Jallattu akkana hafila akkana hafi yoo barbaadde. Afaanin na dhagaye. Jallattu mana galchanii lammataa dhaqqabe yoo barbaadde. Na dhageeffadhu. Baay'ee lasii hojjaa sa'uu dhiiseera beektaa. Yoo ati. Anjabaadhaa isiin badduudhaa akkana itti kaameraa duubatti jedhire atu sunuma jetta waan nama jette numa jabummaa irraa godhama waa'ee kaameraati fi maali waan irraa godhama. Jabummaa ofii maali. Garuu waan ati beeku qabdu simaa fi maa jira. Ufdhaadu jechuun kun kanuma si argaa jirru. Laalaa simaa fi maa jira na dhagaye amala kiyyarraa yoo ati akkanatti tarkaanfii akkanatti jaallatte ani ciqilee godhesitti jaalladha. Jalladhu mana galchee. Ammallee taana yoo haga ajaja kiyya guutuutti takka takka. Dandeenyaan laasitti tollaan nallee ajjeestoo matakkaas hin jedhee bi'an jireenya tanarra dantaa hin qabu. Yeroo addunyaa kanarra dantaa kana hin qabu. Astaghfirullah. Nama rabbiin ta'u battaa'u. Zanaa godhe si jiraachisa akkanumatti. Adagay garuu haga ajaja kiyya guutuutti nama jiraachisaa haga ajaja kiyya guuttee waan asin jedhu guutuutti mana kana akka niqniqi hin jenne kanatti beek akka asii waa takka illee siin beek. Asio wallahi billahi dhuguma fedhu daa'ima ta'e as fida fedhu bira si geessa garuu ajaja kiyya haga guutuutti waan takka akkasii guutu. Ajaja tante waan takka akka hin guunne ati beek akkasuma. Ishi wala gar asuma wajjin jiraan birima. Duuba barbaada yoo si jammaran. Oh daasi jeesam. Kan asiyoon an ajjeesnee bakka ni jira dharmaan rakkoo qabare. Gabaabaadhaa bara. Yoo ajjeestes du'e jedhama akkasi beekamu. Akkanuma takka miti uffata meeqa ta'e ta'uu uffata kana. Taa'us bakka naa ta'eeraan tingal. Shiita si bitin dirata. Natti hin qorrusu. Shiita si bitin dirata. Shiita. Shiita maal naa bitta? Naa bitta siin jedhee ani dhabe dhaba shiitaa qaba. Dawalee si fichisiisa. Dhaba shiitaa qaba siin jedhee. Dawalee si fichisiisa. Mana keeti. Hundee yoo malee mana kiyya moo. Akkam deemta? Nagadhiistu mana kiyya nageessu kanaamti yoo jettee afaan kan kee hodhattee. Akka hanga si dhiisu barbaadde. Afaan kan kee hodhattee taa'ottee tante keessa. Akka hanga si dhiisuu barbaadde waan an jedhu godhu. Maal wala garta? Waan an jedhu godhu waan akkanumatti itti jireenyi sirraan siqu sittin siqu. Narraan siqin natti siqin. Waan takka natti. Garuu ajaja kiyya takka takka. Jaaltu lakki ganna dhiisu dee mataa ofii. Waan si godhu takka takka ganaa si azzabaa deemu. Waan takka takka. Waan si godhu takka takka viidiyoo waraabellee gadhiisa. Azzabee dhiibe. Azzabee azzabdu maan azzabu ittuma jirta si jammara maayyoo. Maaltu si siqa maaltu si dabala. Yoo azzabamte soo azzabamte akkana sila warwaatteetiin miila jalaan na kufta. Miila jala si kufaan ta'u si fakkaata. Fakkaanni mire. Baajabaa miila jala kufanii. Deewwadha gaara. Dhalateetu jira namni akka keetii sila. Yaa ta'uu baatee nu harkaa si qabamu. Siinjifatu kiyyan agartuun harka kiyya jetta. Yeetim niqniq atti. Gaftashal jedhee amaariffallee hin beeknu sitti.
uffata kana jiru kana birii 250 jettee 250 birii 5 haa ta'u inni sii bite fudhatu jennaan diidu akkanuma sirratti hin jirooftu jechuudha. Hin jirooftu. Maal hawrillee seenuu baattee minaa gabbayyan. Sengal sanillee. Kabajaan si kadhadhaa kootu. Sitoota kanarraa fudhadhu. Si gahee waan itti haasoftu. Himi ammas waan biraa waan hafe. Mana dhufanii isaantu si hojii jiraata? Uummata si hojii jiraata? Uummataa fi miidhaa tosoo ishinarraa fudhatta viidiyoo wandiisu. Hin dhaabna viidiyoo. Gadhiisuu baatee Haayidaa uummatatu waan aan jedhe jettee fudhachuu didde. Deemboosii kan jecha namaa wanti sodaatu anaa miti. Waan tokko hin godhe jennaan waan kaameraaf dhabu hin jiru. Amma huccuu jaalatti maal gochuu adda boqote. Kan ukaan jaartii miti sararaanyaa ofiitiif hin bitan kan. Sararaanyaa waa bitaniidha. Tidaa tayyuun bitu namni waan akkana kana. Jaarii du'eeti cirraas jaartii tiyyeedha afaan baasee. Ta'e inni tire. Erga jiru dirqeen na teessee wayii jaaladheeti. Dirqiin illee ta'u jaartii tiyyees godhee mira. Eenyuun anaa jaarteeti. Dirqiin illee ta'u jaartii tiyyees taate mira. Gaafuma walaatu si dirqiin beektaa dirqiin si barsiifne saniif tola waan jedhamu roomaansii waan jedhamu kana siin galle mudii akkanaa kanan tamaadhaati. Dirqii boksi bakaalcho sii ta'uu baatu siin taane. Si galee amma nyaata si kenna nyaata dhuguu beeleffatuma nyaata mira nyaata. Muuzii namni nyaata waan biroolee nyaatu baattu. Waan kana ta'eef hordoftoota hojjettoota kiyyaan kabajaan haga amma kabajaan kadhataa jira nama kabajaa beekusee alaa deemee uffata bitee dhufee yoo waan isin jettu waan isin haasoftu argitanii diddee jirti. Garuu ammas isin isaa dhageettu isinis dhagaa waan keessin ajaja kiyya guututti asii mana kanaa gadi hin baasu waa takkas narraa argachuu hin dandeettu. Ajaja kiyya takkaan raawwatu qabdu. Kun dirqama kee. Wallaahi bilaa dhuguma dirqama keetii nagaan daa'ima keetii deebitee wajjin jiraachuu barbaada akkas dhiise. Ani warri waa meeqa gubataa jira. Waa meeqa rasiitan gisee muktaan taa'ee lakkisiin tuqin sin jechuun argitee mira. Maali? Gudii keessi argisiise mira. Maali inni gudii? Gudiin maali? Ammas taanaan har'as borus taanaan sitti hima. Nagaa barbaadde taanaan waan an jedhu takka. Takkan godhu. Godhu qabdu jaarsa kiyya. Takkan godhu siin jedhe. Jaarsa keeti ani. Jaarii duudhi. Kabajuu qabda of kabajuu qabda. Innaa diddee innaan erga diddee fudhatte yoo fudhatu baatte rakkoo sirra gahu. Ani gana amrii sitti baay'isaa deema. Atama kana diddee amrii sitti baay'isaa deema. Waan feete fincaa illee manatti fincaan ganna qinaan jedhe numa ganna qamalee waan ati jette hin godhu waan takkitti. Ofii ganna idhaan. Bakka dhimma na ergattaa biraa mana godha sararaatanii mana godhattaami. Sanuma godha malee akka ati jette san yoon kai jedhe kai yoon ciisii yoon bayi jedhe bayi ati jettu san hin bahus sitti illee deebus hojjelee jiraachuun barbaadu. Akkas hin jennu. Niitii fuutee hojii jiraadhu. Akkas hin jennu. Fuutee niitii an fedhu heerumee fedhu dhiisee sin galchu. Inni hordoftoota hojjettoota kiyyaan baay'ee si wajjin qaaqoni. Garuu wanni ati beeku qabdu ajaja kiyyaa gara raawwattutti. Ajaja kee takkan godhu sin jedhe. Ola gara maaliif.